Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya shama harka fuune akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti isin haadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya adda babbadaatuma deebina ka har'a ajandaa ho'ituu takkatu jira. Maalinni ana dubbiin duruu naa galtee namaaf galuu dadhabde malee jedhee Umarus Leeban gaafa weellisu. Dubbiin dur nuuf galtee warra hin galinii fi galuu diddee rakkoo keessa galanii. Egaan torbeen tun torbee rakkattu wayiiti. Nuti fi miti immoo rakkinni tuni torbee rakkattuun mootummaadhaafas jirti. Yaa jara kenna nuti ilmaan Oromoo du'aayin keenya bakki ittiin qeebalamne hin jiru. Gammachuun keenya bakki ittiin argamne hin jiru. Gaddi teenyas bakki ittiin argamne hin jiru. So kadhannaan qabsoon uummanni Oromoo godhe har'a dhugaadhaan mul'achaa jirti isiniin jedha dhuguma rabbiitti. Maalinni egaan akkuma beekamutti Abiyyiin keenya waggaa 3 erga biyya bulchuu eegalee waggaa 3 kana keessatti sirna Amaaraan irratti faarsee sirna agartee milinika dursun irratti faarsee olaantummaa Amaaraa kana kabachiisee sirriitti bakka akka waaqatitti isaan laalaa ture har'aan akka isaan ga'een beektan har'a kaleessa Oromoon mootuu osoo Oromoon jala bu'u osoo Oromoon abbichuu koo Abiyyii koo bareedaa koo maaliyyoo koo jedhee addunyaa kanarratti isa beeksisee sadarkaa noobeelii badhaasutti isa ga'e. Waa tokkotti fakkaachuu didee huuboo tokkotti fakkaachuu didee inumaayyuu nu tuffate alagaa jala duraasee kaleessa Oromummaa ofirraa naxxaqee darbee badheetti qoshaashaa nu fakkeessee jechuudha. Har'a garuu rakkoon garanaan itti dhuftee tokkoffaa abaawoon Oromoo keessatti dachii hunda qabatte wayyaaneen asii biyya ofii keessatti makalaakayaa jalaa xaraydee diinagdee harkaa kuffiste. Asii Suudaaniin daangaa harkaa weerarte garte asiin uummanni kibbaa hiriirratti ba'a. Warri nabdatee duraan jala uttaalu warri waa tokko waggaa dhibballeen bulcheedhee onnee guutuudhaan deemaa ture kaleessatti kaata jarrillee. Abeet dhuma nama yaa dhuma namaa rabbiin akkatti hin balleessin ka akka isaanii kanatti. Itti zooranii mataa Abiyyii gaggaragalchanii Abiyyi gubatuu qaba Abiyyi baduu qaba jedhanii suuraa isaa gubanii isa qofa miti ebboo. Oromummaan baduu qabattu asaran meesinin ajaa'ibu osoo inni idduu jala raasu lakkii diina jalan fiigina jedhaniin kaleessa hayyoonni ta'e natti himte ummata keessan xiqqishuu tana qabadha ummanni keessan gaachana keessan guyyaa rakkoo isin bira dhaabbata. Har'a garuu diina wajjin guyyaa kaleessaa fiigee ummata kennaa waan argee godhee akka barbaadetti taphataa ture har'a garuu itti zoortee jennaaniin kadhaa ka'an ummanni dhaga'uu dide. Ummanni Amaaraa gara jiru argite hiriira takkatti lafatti namne guyyaa kaleessa guyyaa har'aa torbee kana gootu Abiyyi haa gubatu Abiyyi haa ajjeefamu Abiyyi nurra haa bu'u jedhanii iyyaa jiran. Hiriira ajaa'iba muddamanii jiran kutaaleen Itoophiyaadhaa naannolee 9 qabdii 10 qabdii naannoleen kurnanuu itti kaatee jirti namicha. Amma inni nama argite akka tirarra'aa jirudha gadi kufuu qofaa ta'e. Diinni marsee jira. Oromoon isaa diin, sabni hundi isaa diin. Amaara dura Amaara takkatti jalatti hafee beektanii. Amaaratti illee kulooti zoortee inumaayyuu paartii Abiin jedhamu wayiitu jira. Paartiilee Oromoo warri inni ari'ee paartiin kun na baasaa nan tuqanii kaayyoo fi ijjennoo qabnu waliin tarkaanfachiisnaa. Gartee adeemsa keenya tokko taasifannaa jedhee warri inni of jalatti hambisee Oromoo of jala dhahee filannoo keessaa yaasatu. Paartiin Abiin fa'aa har'a hiriira tole yaaste. Impaayera labsanii. Maaliif filannoo dhufaa jira. Filannoo kana argitee bifa qabsootiin itti seenanii korojoo kana akka jalaanatamnu. Akka argitee mootummaan kun sodaatee waan hunda godhuuf hiriira itti yaasan. Mootummaa kanatti hiriirri gitee bahe korojoo gara jiru yookaan immoo finxaalayyiin Amaaraa jechuudha. Warri filannoo naannolee adda addaa keessa jiran filannoo irratti akka miltsiginnaa dhiistee isaan filaniif fincila kaasanii haala saniin injifatu barbaadan. Mootummaan immoo ammaa sababate jecha isaan jedhan takka sababatee beekta maal jedhanii Oromummaan haa badu waan jedhu irratti muddamanii xamma Oromoo ofitti as deebisuuf Oromummaan akkanatti hin badu Oromummaa sidhiisiti mootummaan addunyaa hin balleessu sun uumamni hin badu. Kana waan ta'eef nuti uummanni Oromoodha. Amma wanni nu gochuu qabnu akka dura nu darbeetiniin
isaan itti dhaqetti itti gaafatamummaa ofii haa fudhatu. Inumaa yoo danda'amne nu yoo danda'ame qabsoo kenna itti ciccinee nullee asiin waan nu barbaachisu deemuu qabna. Woboon amma yoo argitanii jirtan Wallagga keessatti iddoo baay'ee qabatanii jiran mootummaa cicciibsanii biraa deemuu jiran. Mootummaan kara isaaniitti ka bobba'e qaamni mootummaan akka ergame tokkocha achiis deebi'aan jiru. Achumatti waan ta'e ta'amaa jira. Meeshaa akka gaariitti asii fe'atanii deeman kan achitti woboodhaa dhiisaa jiran. Isnaayipariin diushqan gartee odoo nafin kilaashii gurguddaan waraanaa ta'u kun tokkochi osoo nafin achitti arrafee hafaa jira. Reeffi isaanii bichaan achitti nagaan bineessan sooratamaa jira. Bineensi bosonaas bilisoomaa jira jechuudha. Maaliif? Bineensi soorata dhabe soorata argachaa jira. Asii ergaman ka. Mootummaan asii erga uummata nagaa ficcisiisuuf. Achitti immoo uummanni Wallaggaadhaa fi woboon seeran isaan keessummeessanii achitti ofirraa afaan isaanii qaqqabanii gilaashii harkaa fudhatanii qaama isaanii meeshaa isaanii guuttataa jiranii jechuudha. Kanaaf waa'ee Oromummaa saniin miira keessa hin galina. Amaarri san jetteef Oromummaan hin baddu. OPDO yookaan jarri bilchiginnaadhaa kuni saniin sababeeffatanii jechuudha. Oromoon akka deebi'uuf Oromummaan hin badu jedhanii miira keessa nu galchanii nu dagachiisanii gara ofiitti nu deebisuuf amma akka nama Oromoo naani akka jarri achii gatamte arginaan garanaas deebi'uu barbaadan. Injiru. Xawwaalwaalummaan akkanaan hojjetu obboo kiyya. Dura akka dhoqqee horiitti lafa nu buustee deemte amma achi as deebitee Oromummaan sitti mi'aawun laa abad ilaa abad jedhe hin danda'amu hin ta'ullee eenyu sirra taqabbala obboleessa kiyya. Kaleessa uummata Oromoo lafa keessee deemtee har'a gaafa bakka hojjettu dhabdu bakka qabattu dhabdu Oromummaa maa hin faash ni haayi hin taatu afaan Arabiitis itti hima. Itoophiyummaa gaafa duraan leellistu siyaa baastu. Itoophiyummaan ati akkatti faarsitee warra raasaa turte sun deemsi aangoo kanarra siyaa tursiiftu ilaalla. Uummata Oromoo maaliif sababattara? Finxaaliyyiin ati nurratti goobsite finxaaliyyiin ati har'a akka nuti taphatan taasisaa turte masara keessa teettee wiskii wajji dhugaa hayyoota keenyatti taphatte har'a afaan keetti gaafa akkatti fincaan arguu caalaa maaltu nu gammachiisanu. Kana arguun nutiif waan guddaadha. Maa hin faashtiin jedhu tas deebi'uun uummanni Oromoo dammaqe abadan hin dhagahin haa finxaalayyii waan fete jettu Oromummaa waa takka hin taatu. Oromummaa keenya eegganne jettanii mootummaa abbaa irree waraabessa kana biran dhaabatina. Akka jammaretti haa fixatu jara hojii haa fixatu jara hojii jammare jara nurratti goobse jara hojii haa fixatu. Masara keessa teettee gaafa wiskii hojii dhugaa warra eessummaan kiyyaa jettee uummata Oromoo miskiin Oromoo haacee faa nyaattisan duraa waa caalu waan ati ajjeefte seenan waan dhugumaan Tigree yookaan Amaaree nurra ajjeeftise gaafa amma obboleessa haasa'u obboleessa caalaa namni isa taanu hin jiru waan ta'eef amanee hin jira. Bineensa akka kanaa taate jechuudha. So bineensa akka kanaa uummanni Oromoo duras bira dhaabbataa hin jiru ammas bira hin jiru. Baadha addake sitti fincilli Amaararraa sitti ka'e kun akira isaan nu agarsiisuuf ta'a. Uummanni Oromoos gaafa isaan bilisa ba'a. Mootummaa of danda'e ijaarrata. Maaltu Itoophiyaa tana wajjin mataan nu nyaatame obboleessa kiyya. Kana booda ila Minilik Itoophiyaa tana gaafa ijaaru qoshaashaa godhee isii ijaare akka isiin qulqullinaan argannetti. Ati mootu akka uummanni Itoophiyaa ammaa kunuu hagamusanuu wajjin jiraanne qajeela bittinsitee faffacaastee diinoomsitee deemaa jirta. Nagaan boqadha biibiko. Boqatteertaati kana booda. Achi jirta malee boqatteerta qodaa kee yookaan gogaa kee tochi ta'aa jira malee ati kuttee jirta biibana. Sii dhumateera argineerra amma. Dura jaratti qoosi jala jira humna wayii qabda turte. Amma maafi Oromoo maafi Tigree maafi Waalii maafi intafaadi qulla daaraa bubbeen fuudhe abbooti. Amma la rabbi daaraa bubbee fuudhe siyaa godhu namicha nan. Kanuma siidaa maan. Egaan kana fakkaata daawwattoota hordoftoota keenya namni Oromoo tuqe miskiin Oromoo haadha Oromootti taphate abbaa Oromootti deessuu Oromootti taphate hin milkaa'u ammallee warrillee abbaa kiyya maan ta'an Oromummaan
Oromummaan laal keessa keenyatti dhohifannee deemna nuti. Oromummaa keessa keenyatti dhohifannee deemna. Gubbaarratti ol baasnee hin deemnu. Kana jechuun sibiila kanaan osoo hin taane onnee keenya baanna laal. Uumama ka namni nuun kennine wajjin dhalanne barbaannetii miti filanneetii miti kan ta'in. Rabbi ganama gaafa nu uumu ati Oromoo taatee dhalattee na uume. Itoophiyaa taatee na uume. Akkasii rabbiin nu haa jajjabeessu ka. Jabaadhaa qabsoon itti fufa.